غير ما خيسة تجاني فراكي وما نمي فراكو بانك بلتا قرتي سنو خيسفو بر فراك اللي وان سكلي كنا كنا نويجينير كيس أوفنير كيس بوام براش أوفنير وان فين يقولن نمنو أجلسو ميكاس كاينة في ميكا خيش كواماتس كاينة في أكستانة في جتونو سبيدا ديبتي سبب orang orang ngerti perbuatan kan na unila madah ayah na mana ogusin midi mana najib kisi wala na man midi mana pilih jero permujar na tu ane jalala youtuberota yaman magala sana khesa jiran khesa isa tokko meme ane jalala wanne jew waluman haw bannu videonis tanakinata agartan tana lala daawada me kantumma oftani unen jebi tu kantumma me mal game di dahun gilde ni malah tinggal jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordatu tafiri gabtu tahina ashama harkabuni akam jirta naga khastani fayyada jirra warren channel kanya harat hatan subscribe like share gud undegatina da boda khana drama jusin dalgu jirra channel hanya hana du takabbana dawatu iftani please subscribe kuda channel du channel hanya hanu dawada arantana woni kabade si hudube itu nama odu agak mudra ka dem turtu ka nama odu hujura youtubera yamerati odu hujurani bazawe wan sana mudra radu berde jira akon jakan tani sangun sirrin jirani jeten radu berde ansana kusmo berde ibrohote ju samboda Irti wanti kutupatte deebiti akka beeratti maarre da jaanoltu irti kis takka kutupatti asii gatti beeni itu baroon yaman sagalee namaa ta'utu jiranii please goljoot adabadhu dhaabbadhu sittiin dhaabi fannoodha isin fannoo bitamtu fannoodha hundi isaanii golchootii fi gola aartii oromoodha bitamtuudha isaan maqaa oromootiin nyaatuudhaan maqaa oromootiin daldaluudhaan maqaa oromootiin saba keenya balleessuudhaan maa yaakatti mashaqqaal godhuun dhimmaadha hojiin qabdan isin golchooti Hujin kap dari bersai, tak kaya huji situ gerau tu. Maren segala itu tunjurani, akan tu benda, amas anak jala, akan mal makanya nak hai sini. Makanya mal nak hab tu sih dia, ini lah, gola karturan gola. Eenyutu sagalee namaa ta'utti jira hin jirre eenyutu namaa sagalee ta'utti jira tana adda hubattanii isin warra maqaa oromootiin daldaluudhaa yaadan deemu jechuudha siyaasaa teessan isin biratti garree jirruuti kan dhaabbadhaa hojii namaan seenina mana gabtoota keenya meeqis akka fiidiyoo isaan daawwadhaa. Sagalee keenya kana nu ijjineef kiisa uffanneef kiisa gumaama gurraacha uffanneef waan feene gooneef namnu dhagatu mikas kaayenne fi mika khishi kumamatis kaayenne fi akastane fi jechuun sirriidha nama guddaa tahee nama fakkeenyaaf akka yaman kanattu YouTube dura jalqabee YouTube Oromoo garsiise tahee arrabbu as deebi'ee piraakiidhaa fi maalii fi jinnii fi kanajuu qaaniidha. Beeruma keessatti jaanit firaakii wama namni firaaku baan qabne agartee sanuu keessafuu bar firaakillee waan namni keessatti ilaalu takka yoon itti dabarsan humna gingilchinu laata. Isaan pirankii malee waan takka faayidaa hin qabdanii pirankiin hojiidha hojii nama maal seentati gantuudha isin hundi asanuu siif golaartii oromoodha hojii nama maal seentan maaltu hojii nama sin dhaqqisen qoye hojii mataa isin qabdan
hojii mataa isaanii dargattanii apiraankii dalagatus abbaan fedhii miidiyaa fedhatti fedhu seksii dalagee fedhu waan fedhe dalagee maal isin dhagee osan yaa wanni isin dhaqin jiru kana keessa dhaggeeffadhaa hojii san dalagadhaa hojii namaa hin seeninaa maqaa Oromoodhaa balleessuu haatan Oromoo wayitti kan akka Oromoon kanaallee sagalee waliin taane godhuu haatan gisee kabbatanii yuutuubaroonni kanaa sagalee namaa wajjin jiranii aboola bulu itti gisee maqaa nama wajjin akkana jechuudha ifillee maqaa ifillee balleessitan maqaa Oromollee balleessitan egaa bitamtuudha isin warra garaa bitame ni bitamtan malee wanni akkanattanii zaanaan tokko ta'ee sagalee waliif ta'ee wajji karaa deemu tokko wajji karaa deemu gaddeebitanii Oromoo waliin dhawaatan jechuudha. Tana keessa waan biraa barbaadan malee tokkummaa Oromootii yaaddaniitii miti qabadhaa. Dhaggeeffadhu waltoota tokkummaa Oromootiif hin deemtan siifi gola aartii Oromoodhaa sagalee uummata Oromootiif ta'uudhaa yaadan Oromoo balleessuu haatan isin bitamtuu isin fannoo dhawoo isin fannoo isin bite maal wanni mataa namaa ofuftanii namni gisa akka walumaa takka dubbataa jechuudha dubbii wanni akkatti wanni zaanamni silaa hojjetee dalagatee sagalee walii ta'u isin gaddiibdanii akkatti nama waliin dhawaatan amma wanni maqaa ayyaanaa dhootuuf maqaan addeensii hin jenne ani utubuma kanaa isimaafin dhiisa'u waan utuba kanaa isimaafin dhiisa'u halaas kisi wanni maalummaa namaan beenu hundi gaddiibdee akkana namaan jettu Profeesar Hayyaa meetu tokkoffaadha anee jaalalaa yuutuubaroota Yaman magaalaa sanaa keessa jiran keessaa isa tokko meemee anee jaalalaa waan ne jedhu walumaan haa hubannu viidiyoonis tana cinatti agartan tana laalaa daawwadhaame kantummaa oftanii unneen jeebi tun kantummaadha mee maali akkanaati kaa obboleeyyan viidiyoo laaltanii jirtanii gola aartii Oromoo siifi gololchaa'uun isin gandummaadha ooftanii gandummaadha dalagu jirtanii dhaabaa gandummaa tanaa nuunjaa jechuudha irra laallu nuti waan akkanaa tana bira kunnee jirra gandummaa isin oofnu gandummaa jechuun saba Oromootiif dubbiina wallaahi bakka tanatti hedduu tokko ni godha gandummaa oofu jirtanii nuunjee jira osoo beekaniit osoo achi ilaalanii dubbii achi arganiit osoo wanni jedhaniit dabatti aan aanraan tana maalummaa isaanitti dhiyaadhee hin beeku isaan hin beekan garuu akka isaan saba Oromootiif yaadne akka isaan saba Oromoo adda facaasuudha yaadne akka isaan nama uummata Oromootiif sagalee ta'aa jiru akka inni namni sun sagalee hin taane godhan naagalee jira yaadni isaanii isa lameen kana wannummaan yoo uummata Oromootiif yoo isaan kun Oromoodhaami yoo uummata Oromoo kan nyaanaaf sagalee taanaa hajaan taate akkana gabbaanii uummata Oromoodhaa bakka kanatti rakkachaa jira haa sagalee taanuu fi hottadhaa jedhanii silaa dubbatanii sammootarra namni sagalee ta'uu dhabame dhugaadha gabbaanii abbaa dhuunfamatanii wanni ta'uu wanni jiru danda'an hatakkaa uummata Oromoo sagalee hin ta'in hatakkaa wanni hin jeen gise gabbaanii nama kamatan akkami anu ana jaalala akkana jee abba isaay maqaa yana kan asbooda simaan moo miidiyoo mana dhiisoo eegaa firaasanii isin lameen kun maama taatan jiru akkam isin godhan Woi, kottu Oromoo kottu
wanni Oromoo wanti hundi gisee gaddeebitee saba Oromoodhaa himattee bira waan akkanaa kana wanni laal mataa hayyaa kanaa mana ogusee miidhuma kanaa hunda jibbise wallaa nama anta miidhuma kanaa jibbise jiru farmajaa kanaatu wallaa way si maal munne kanaa naman dhiibtan yoo isin jira qalisan namni amma namu caljeet isin dhaggeeffatu jira jechuudha itoroon hundi isin waan takka sammuu qabdan sammuu osoo nama sammuu qabu taate namni kun maaf callisee maal wanni jee boodii maseechi wallaan miidhuma kanaa jibbeen fakkootee sammuu. Dubbadhaa jechuudha miti. Gandummaan saba bal'aadhaa dubbadhaa jechuun gandummaadhaa miti. Ganda xiyyaa dubbadhu hin jenneen. Ganda gartee xiyyaaf ganda tokko ganda xiqqaa tokkoof hin dubbanne. Obboleeyyan xiyyaa dubbiin xiyyaa kanaa afaan nama goggosiiti yoo takkittiin bishaan kanatti dhuga. Bishaan turuu yaa bishaan turuu. Egaa obboleeyyan xiyyaa akkuma beekamu gaa isin gandummaa dhooftanii adabadhaadhaa hojii akkanaa nuti waan feene dalaynaa nuti gartee isin dakalu waan gartee namni dalaguun hin haaftanii maal waan jamu yaada kanaa burkisisee jechuudha. Ani jaalala asumaasitti gaba haa dubbadheef ganda xiyyaa fi miti saba bal'aaf hin dubbadhe saba bal'aa bira dhaabbatuun dirqama keenya nuti Oromoorraa dhalanne Oromoof jiraanna Oromoof dalaynaa Oromootu nu laala viidiyoo keenya nama afaan keenya beeku nu laala sabni biraa nu laalu kanaafuu. Obboleessa hayyaa miidiyaa hangurti baatee maqaan hin balleessin uummata Oromootiif sagalee hin ta'u hin jenne maqaan hin balleessin. Dia dahulu gilideni, malu tinggal tadi. Malu pun dia dikebate, akan tu. Ajaib. Situ bakkamu kalau mira, nuti ganduma umat orang nu ganda segala tinjan, nu segala tinjan, umat orang motif segala tinjan ni. Nangat tanya, umat orang motif ni. Hawaasa guutuudhaan maan jenna hawaasa Oromoodhaa guutuu Oromoon sanaa caasan jiru barsayya itoroonni hayyaman sanaa caasan jiru takkaati wallaa dubbiin mataa taafte hanganaa booda siifi gola arti Oromoodhaa waan akkanaa kana isinii waan akkanaa kan isinii oofamas dhagaamti taanan tarkaanfii guddoo isinirra fudhatamu ta'a. Tarkaanfii ajaa'ibaatti isin irra fudhannuuti. Adabadhaadhaa nagaan akkasaniin ta'a. Hojinaan balleessina. Firaankii namaatti hin seenina. Firaankii seenuu nama itti beekutti dalagaa. Wallaahi amman tana takkanaati dhaggeeffattoota fi hojjettoota keenya. Hedduu tokko ana aarsee mijaan kuni uummanni kuni uummata Oromootiif sagalee ta'aa hin jirtanii jedhanii nuti immoo karaa keenyaan maaliif namuu miidiyaa qabuun uummata Oromootiif sagalee ta'uun dirqama. Garuu gaddiibanii abolu sagalee namaa ta'utti hin jiru jechuun haatu ana aarsee jiru amma akka isaan itti adeemsa isaanii kun adeemsa sirriitii miti maaliif yuutuubaroonni yaman sagalee namaa ta'aa hin jiranii jechuudha jechuudha osoo akkana hin jenne duratti jechuudha uummata Oromoo hawaasa guutuudhaan mee sagalee uummata keenyaaf haa ta'an jennee silaa gabbaanii hedduu tokko waan dasna jaati anillee waan hamilee agura takka jechuudha waan namatti illee hamilee biraati gizee gaddeebanii wal homatanii abolu jaantana hedduu tokko halaas ana aarsan maaliif yoo nuti abolu sun sirriin jiraannu abbalsa kiyya akkanaati uummata keenyaaf sagalee haa ta'an ganii yoo itti himan Oromoon wal dhageessi wajjilaati garuu uummanni kun uummata gandummaa qabu uummata saba Oromootiif yaaduuti warra saba Oromoodhaa balleessuu yaadu miiliki jechuudha. Hortee miiliki bitamtu hundi isaanii warra jechuudha garaa bitamee uummata Oromoodhaa kana addan jibuudha yaadaa ture san keessaa tokko isaan wallaa dhibbana qabsiifti awwaan kan qoon qabu jechuudha amma dama sun miidhaa gubbaa deemu jirutti argi. Bisa akkana jee haasaa jittuu akkana nama hammeessuudha yaadna maal fakkaatti biyya irraa hin jiru. Garuu wakkaatti wal dhiisuudhaan teenyu yoo seera beektan yoo kabajaa beektan Oromoon kabaja qabdi sabuu qabdi yoo sabuu fi seera Oromoodhaa cabsitan tarkaanfii wayira fudhannu jira tana malee hafuura waa hayyarraa maqaan dheedhaadhaa
illee maqaa kasan isin kaasu gola artira mudii golchuu dubbiin kan mataan ooftuun arrantana ta golchuu tana itu zakka wallahi mataa kan ana musujjuti lammadanya dubbiin deebi'an wallahi waan dibu egeeffadhu maali boo way takkan atri gitu hanya bi hanya arrantana wallahi samutan na owi hedde ko are channel hanya video share gula video share gula ada hagar madda gula hanja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amma video beratin ulti bye